Tajaajiloonni bishaan dhugaatii qulqulluu manneen barnootaa, daandii, dhaabbilee fayyaatii fi isaan birootis hedduun ilma namaatiif akkaan barbaachisu. Misoomawwan bu'uuraa uummanni jireenya isaa keessatti itti fayyadamu kanneen ijaaruuf immoo bajatatu barbaachisa. Karaalee bajanni ijaarsa misoomawwan bu'uuraatiif oolu ittiin argamuu danda'u keessaa tokko galii uummatarraa walitti qabamuuni. Galiin bifa garagaraatiin kaffaltoota gibiraa fi taaksii irraa walitti qabama. Gibirri bu'aa hojii akkasumas taaksiiwwan garagaraa irraa walitti qabamu maddoota galii isa olaanaadha. Galiin mootummaa qofaan walitti qabamee deebi'ee hojiilee misoomaa garagaraatiif oola. Abbaan taayitaa galiiwwanii sadarkaa adda addaa irratti argamu immoo seektara galii akka walitti qabuuf aangoon kennameefi. Abbaan taayitaa galiiwwanii magaalaa Mataa Haraa damee abbaa taayitaa galiiwwanii Oromiyaa galii magaalattiin maddisiiftu walitti qabuuf hojjetaa jiran keessaa tokko. Galiin abbaan taayitichaa walitti qabaa jiru yeroo gara yerootti dabalaa jira. Galii magaalaa Mataa Haraa dabalaa jiruuf sababni maddoota galii garagaraatiif xiyyeeffannaa kennutu himama. Bara kana almost madda galii haaraa sakatta'uu hojii wal qabatee keessattuu galii mana qopheessaa hojii wal qabatee wanti nuti itti deemaa jirru sassaabbii galii alaa hojii wal qabatee keessattuu jimaa hojii wal qabatee gabaa qaraxa hojiinis wal qabatee keessattuu torbanitti si'a tokkodha gabaan guddaan magaalaa keenya guyyaa har'aa jechuudha. Yeroo ammaa madda galii keenya naannoo sanarraa argamu guddisuudhaaf almost hawaasarraas kooshinariidhaan gaaffii kooshinari adda addaa raabsuudhaan wanni nuti sassaabne jira. Gabaan tokko nu haa dabalamuu waan jedhu sanarra dhaabbannee nus sadarkaa mana mareetti almost mirkaneessuus irra kan nuti jirru madda galii haaraa tokko jechuudha argachuutti kan jirruu fi itti hojjechaa kan jirrudha jechuudha. Galii walitti qabamuun misooma ijaaramurraa uummanni hundi qixa fayyadama. Faayidaa galiirraa argamu yaada keessa galchuun kaffaltoonni gibiraa magaalaa Mataa Haraa hedduunis galii isaanirraa barbaadamu haqaan galchaa jiru. Nuti kan hojjennu karaa seeraa qabuutiin jechuun maamiltoonni seenanii fayyadaman hunduuf nagaheen ni kennina. Nagahee malee immoo qarshii harkaan fudhan ijoolleenis hojjetan ni jiru. Inna isaaniif hunduu nagahee kennaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf nuti amma asii ka'ee Finfinnee dhaqeetiin meeshaa bitee fida. Yoo bitee fidu immoo meeshaa seera qabeessa ta'an vaatiidhaan mursiisee risiitii kiyya qabadheetiin dhufa. Hojjetaa humnaallee kan meeshaa nuuf fe'anillee konkolaachisaallee akkasumatti risiitiidhaan fida ifirraa qabadhaa. Qabachaatiin ifirra buusaa jira. Waan galii mootummaallee waan vaatiidhaan bitee vaatiidhaan muraa gurguraa jirra. Fakkeenyaaf kun asirraa hin badu. Kan biraa immoo kan mootummaan gibira nurraa barbaadullee yeroodhaan galchaa jirra. Kana dalagaa jirra jechuudha. Sirni galii biyyattii yeroo gara yerootti fooyya'aa jira. Riiformiiwwan galii garagaraa hojiirra ooluun fooyya'insa argameef sababa. Akka magaalaa Mataa Haraattis maddoota galiitiif xiyyeeffannaa kennameen cinatti sirni galii magaalattii haga tokko ammayyaa'uun galii dabalaa jiruuf galtee ta'eera. Fakkeenyaaf kaffaltoonni gibiraa hedduun maashina gurgurtaa galmeessuutti fayyadamuun galii isaanirraa barbaadamu haqaan galchaa jiru. Nagee argaatiin hojjechuu irratti yeroo hojjennus rakkoonni dura qaba. Waa'ee turuun jira amma dambanya dhugaas dhufa kastamarraas dhufan ta'e booda fayyadamee booda yeroo hedduu turuurra kanaan dafanii hojjechuu irra jira. Ammas galii galgala keenyaa fi vaattis isaan hunda beekuu ni dandeenya. Kanaafuu kanaatu irra wayyaadha. Odoo guyyaan muraasa guyyaan dhumaati gibiraa kafalatti odoon ga'in dura labsiidhaan guyyaa lama sadillee irra deemanii labsiisanii san durallee dhufaniiti akkana dhaqaa kafalaa gibirri guyyaa akkasin jala dabarree qixaatiin qabdanii jechaan itti himaa jiranii kun kan duraanillee gaarii maashinii hojjechuu keenyallee uummataa hojiillee warra jiraa galii hojiillee wal dhabnu waan maashinaadhaan gurgurree kan waggaa tokko akkasumatti sirrii bakka tokkotti baasa. Nuti baasii nuti baafne kan bishaanii kiraa manaa keenyaa kan bilbilaa kan hojjetaa keenyaa kana hunda bakka isaan irratti geessinuuf san qofa nurraa fudhachuu qabaachuu qaban. Akka kiyyatti waan sitti himu waan dhugaa malee dubbachuu barbaannu hojjetaan ka humnaa meeshaa keenya hoggaa fe'anillee hoggaa buusanillee san dirqama warra
risiitiin qabne waan ta'aniif isaan bakka tokko sassaabnee farramsifnee san qofa akka sirriidha ta'ee kan nurraa fudhatan kanallee fuulduraafillee nu wayyeessuu qaban. Sirna galiin ittiin walitti qabamu yeroo gara yerootti fooyya'aa jiru faana furmaata argataa dhufus iddoo hedduutti kaffaltoonni gibiraa galii galchuuf gara abbaa taayitaa galiiwwanii yoo deeman yeroon haqaan akkasumas qulqullinaan tajaajila hin argatani. Hanqinni kenniinsa tajaajilaatiin ol qabatu immoo dhabamuu bulchiinsa gaariitiif daandii saaqa. Kaffaltoonni gibiraa magaalaa mataa haaraa gaafanne garuu abbaa taayitaa galiiwwanii magaalichaa biraa tajaajila fooyya'aa argataa jiraachuu dubbatu. Kan keessummeessan haala gaariidhaan jechuun yeroo waan barbaanne jechuun ni arganna. Na isaanis immoo yeroo yeroon dhufanii nu gaafatu nu waliin jiru jechuudha. Isaanis nu gargaaraa jiru. Yeroo ammaan tana keessatti yoo deemnee gaafii qabaanne gaafii keenyallee akkasumatti nu gaafachaa turani yoo gaafannellee deebii argachaa jirra. Fakkeenyaaf maashiniidhaan hoggaa murru yoo iraree hojjetame asittillee bilbilee beeksifnee godinullee bilbilee beeksifnee achi geessine nurraa komee keenya nurraa fudhatanii yeroo muraasa keessatti nu muraa jiranii anilleen yeroo tokko nama mudatee achi dhaqee kana fixee dhufe. Akka aanaattillee akka magaalattillee yoo gaafanne ijoolleen asii dalagaa jirtu yeroo ammaan tana keessa duraan amma wayyaadha garuu ammallee waan sirraa'u jira haa sirreessanii nama hundaa akka gaafachuu barbaadan kan gibira kanfallee amma akka kafalu gibira akka kafalu san goosisuun ammallee gana isaan hojjechuu barbaachisa jechuudha. Kaffaltoota gibiraa dabalatee tajaajilamaan kamuu qaama isa tajaajilu biraa tajaajila barbaadu yeroon argachuu dhabuun itti gaafatamummaa geessa. Mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kenneera. Guyyaatti uummataaf hojii hojjennu, guyyaatti uummata tajaajilu. Namni kamuu tajaajila argachuudhaaf dhufee walgahii irra jiru dhimmi jedhu ka'uu hin qabu. Walgahiin yoo jiraate sa'aatii hojiitiin ala. Ganama amma sa'aatii 2 walakkaatti walgahiin isaa gaggeessuu danda'a. Galgala 11 walakkaa booda amma hirriba isaa qabutti gaggeessuu danda'a. Isa ala kan jiru garuu tajaajila uummataatiif. Tajaajila uummataatiif yoo jennu immoo taa'ee maamalkachaa eeggachaa oola jechuun iyyannoo eeggachaa ooluu miti. Hojiin misoomaa, hojiin bulchiinsa gaarii magaalaa san keessatti akka lafa bu'u waan hojjetamuu qabu hojjetama. Barbaachisummaa galii hubachuun hojii xiyyeeffannaan abbaan taayitaa galiiwwanii magaalaa mataa haaraa hojjeteen galii magaalattii barbaachisummaa galii hubachuun hojii xiyyeeffannaan abbaan taayitaa galiiwwanii magaalaa mataa haaraa hojjeteen galiin magaalattii baraan harka 30 oliin dabalaa jira. Daldala seeraan alaa dabalatee taaksii dabalata qabeenyaa irratti to'annoon gaggeeffamu caalatti cimoo akka qabu garuu kaffaltoota gibiraa magaalattii gaafannetu nutti hime. Koominitii qabnu jechuun bakka hunduu akka to'atamee maddee mootummaafis galii ni gala jenna. Fakkeenyaaf akka mana kana to'atanitti gara biraa yoo deemte amma mun to'atan. Mana kana isaan nu to'achuu baannas nuti ni kunna nagahee. Garuu amma mana kana to'atanii gara biraa to'achuun isaanii garii bu'aadha baay'ee. Nutillee jechuun kanuma ilaaluuf bakka adda addaa deemnee asumatti magaaluma kana keessa jechuudha. Amma nagahee kutuu isaanii gadi bu'aadha. Maddee akkuma nuti to'atanii gara biraa to'atan gaariidhaan jedhan. Gibira kafaluun dirqamadha. Dirqama dirqama jaalalaati. Maaliif mootummaan gibira kana yoo sassaabee malee waan barbaachisu hundi dalaguu hin danda'u. Hubannoo yeroo hedduu hubannoo kennuun waajjira galiirraa fakkeenyaaf sadarkaa caarraa gara sadarkaa baa yoo seene namichi kun maal akka qabatu seeraan galmeessee akka qabatu seera qabeessaadha risiitii hin taane akka hin binne waan hunda seeraadhaan akka dalagu kana sadarkaa baarraa karaa sadarkaa A yoo cehu akkasumatti maal si gargaaru yani hubannoo wal jala itti fufu kennamuu qaba. Kan biraa ankoomee an qabu maal faadha eeggannoo fakkeenyaaf nuti warra daldala seera qabeessaadha
warri daldala seera qabeenya hin qabne meeshaa fuudhanii magaalaa karaarraa deddeemaa makiinaadhaan deddeemaa gurguraa jiranii nutoo nurraa isaan makiinaadhaan dhufanii gurguran kaanillee wanni hayyama hin qabne isullee hayyamaa qaban beenu dhufanii gurguran kan jarauta kana nurraa ittisuu qabanii nurraa dhowwuu qabanii kana jechaa jiran. Abbaan taayitaa galiiwwanii magaalaa Mataaraa kaffaltoota gibiraa harka caalu gara seera qabeessatti fiduuf hojjetaa tureera. Fuula durattis waajjiraalee garaagaraa waliin qindoominaan hojjechuun seera galii kabachiisuuf qophaa'eera. Bara kana kaffaltoota gibiraa haaraa gara saaphana gibiraaf taaksitti dabarsuu fiduu hojii wal qabatee hojiin hojjetame gaariidha jechuun danda'ama. Keessattuu qindoomina waajjira daldalaaf misooma gabaa wajjin taasifneen yoo xiqqaate daldalaa naannoo 100 ol bara kana naannoo ji'a muddee hanga ji'a muddeetti daldalaa seera ala kan heeyyama hin qabne kan gibira mootummaa hin kaffalle seera haalli itti qabsiifnee jira jechuudha. Haa ta'uuti garuu ammas darbee daldalaan guyyaa guyyaadhaan keessattuu magaalli keenya iddoo daldalaaf mijaa'aa waan taateef daldalaan guyyaa guyyaadhaan haalli hayyamni haaraan daldalaan haaraan itti burqu jira. Kana hojii wal qabatee walitti dhufeenyi nuti waajjira daldalaa wajjin qabnu gaariidha. Hanga ji'a muddeetti yoo xiqqaate daldalaa naannoo 100 ta'an seera qabeessa kan hin taane gara seeratti haalli itti finneera jechuudha. Kanaafuu naannoo sanittis ammas hojii bal'aan waajjira daldalaa hojiitiin kan hojjetamaa jirudha. Sirriidha waan hawaasnis kaase jira daldalaan seeraan alaa haalli inni itti guyyaa guyyaadhaan itti burqu jira. Waajjira daldalaa hojiin qindoomne wanni hojjennus kan keenyadha. Noormaalii hojiin gaariin hojjetameera jechuun danda'ama garuu guutumaan guututti daldalaa seeraan ala sana maqsinee irra waan jedhu sanan qabu. Haa ta'uuti garuu qindoominaan waan hojjenne waan gaariidha waan gara fuulduraattis hojjechuuf akka karoorattis qabanneedha waan ta'eef waan hojjechuu dandeenyudha waan jedhu. Akkaataan komiin kaffaltoota gibiraa ittiin ilaalamaa jirus yeroo ammaa kana fooyya'aa jira. Kun ammoo haqa qabeessummaan akka jiraatu gargaareera. Komii gibira waan namarratti murteessan iddoo tokko irratti sirrii miti. Fakkeenyaaf amma gibirri abbaan qabeenya tokko hagana irratti eegama jee akka kafaluu barbaadama. Kana jajjabeessuudha malee kan sirrii miti kan akkanatti komeellee yoo dhiyeessan komeen kee akkanaatti laalamuun nuti kalaallu hangana jedhanii hanganuma sirraa laalanii kan ammoo adabbiidhaa dirqama kafaluu qabdu jechaa jiranii sun yoo maaliif jennaan akkuma seeraatti yoo wanni kanallee yoo isin kan nuti isinitti murteessine kun yoo isin ta'uu baate akka koreen jira sadarkaadhaan ol deemtanii kasasuu dandeessanii mirga keessa dhiyeessuu dandeessan jechaa himaa jiran amma durallee akkasumatti goonumtillee duraanillee ammaan tana wayyaadha waadhaan dubbannaa kan duraan jirurraa amma ijoolleen waan jennuun koomee boorganama isin himna waltajjii irrattillee dha'inee yoo gaafatan deemneetuma koomee keenya himanna waan nu godhan hin qaban nuti seera qabeessaadha seeraadhaan gurguraa jirra seeraadhaan bitaa jirra waan tokko koomee nurratti dhiyeessan hin jiru. Komiiwwan garaagaraa sirna gibiraaf taaksii keessatti mul'atan keessattuu tajaajilaan ol qabatan abbaa taayitaa galiiwwanii magaalaa Mataaraatiif dhiyaataa turaniiru. Komiiwwan kaffaltoota gibiraatiin ka'uu malan furuuf abbaan taayitichaa sirna komiin ittiin ilaalamu diriirseera. Komii hojii wal qabatee abbaa taayitichaatiif komiin garaagaraan dhiyaata. Keessattuu komii tajaajilaa hojii wal qabatee sirriitti bal'inaan bara kana dhiyaachaa kan jirudha. Komii tajaajilaa gaafa jennu bara kana almost siistamaan kan hojjechaa jiru hojii siiktaaksitii siiktaaksiidhaan galii kan sassaabaa jiru jechuudha. Kana gaafa goonu naannoo mana baankii hojii wal qabatee baankii tokko duwwaadha addana kan jiru daldalaan mana baankii sana dhaqee qarshii isaa achitti galchee isliippiidhaan gaafas fidu mana baankii irratti haalli namni itti baay'atu jira kastamariin adda addaa jiru achi qaanii gaafas deebi'an asittis siistamni haalli itti rakkisu jira. Rakkoon kun yerootti haalli itti dhiyaachaa jiru jira jechuudha tajaajila irratti. Kana malees ibsaa wajjinis wal qabatee siistamaan waan hojjennuuf ibsaan bannaan siistamni istaagudha. Sana qofaa miti neetworkiin gisee istaagitti godhatu jira jechuudha. Bifa kanaatiin komiin bal'aan kan hawaasarraa ka'aa jirudha. Gama biraatiin komii gibiraa irratti keessattuu bu'aa ooditii wajjin wal qabatee waan ooditii bara kanaa nutti guddateera jedhanii haalli daldalaan itti komii kaafatanii komii isaanii tuuta komiitiin haalli itti ilaalamu jira jechuudha. Kanaafuu irra jireenyatti garuu komiin tajaajila irratti sirriitti kan dhiyaachaa jirudha kaffalaa gibiraarraa. Abbaa taayitaa galiiwwanii magaalaa Mataaraa fi kaffaltoota gibiraa magaalattiitiin xiyyeeffannaan galiif kenname ogeeyyota abbootii qabeenyaa bira hojjetan hedduunis fudhatama argateera.
nagayeen ala tajaajila raawwatamu kamiyyuu akka yakkatti ilaalu. Ni duraan dursine seera baafannee jira. Ijoolleen hundi yoo nagee qabatee isaaniif kan nuti baatte mindaan isaanii ittiin kafalamu kun seera mana keenyaati. Jechuun duraan waa'ee hedduu argineeti seetuma bira dabarna amma garuu mindaa jaatiin adabamaa jiran. Takkallee shaayis fayyadamu waan fayyadamus nageen dabru nama hundaaf kennan. Akkasumattis warri antaanis dhufanii waa'ee torban nu ilaalanii ammas anta godhanii achittis walgahii nu waamanii achis nu barachiisan waan hundaafuu baatiinis kan muramu dambanyaarra waan ta'eef kana hunda waan beeknuuf nuti hundinuu nurraa waantan qabu numa murraa jechuudha. Galii walitti qabamuun hojii hojjetamurraa lammiin biyyaa hundi qixa fayyadama. Kanaaf galii waliin dha'uun yakki raawwatamu yakka biyya irratti raawwatamu ta'uu hubachuun of eeggannoo gochuun barbaachisaa ta'a. Galii magaalaan mataa haaraa maddisiiftu walitti qabuuf hojiin abbaan taayitaa galiiwwanii magaalatti hojjetaa jiru faayidaan galii irraa argamu olaanaa ta'uu hubachiisa. Kaffaltoota gibiraatiif hubannoo cimsuun garuu caalatti xiyyeeffannaa argachuu qaba.